First of all, I would like to apologize for a bad sound or voice that I have because of weather change. I've been traveling heavily and I've lost my voice. In some ways it's good because you're going to get a very short sermon. If this was working, would have been here for the next 2 hours. But I'm going to share a few words regarding the purchase and the dedication of this church building. First of all, I would like to really express my joy on behalf of the North American Lutheran Church, especially our Bishop John Berdowski and all the colleagues who work with me throughout the United States. And I would like to say congratulations to your young pastor, Pastor Barsiisa, who was really working hard on your behalf. He was participating in the national event, in the local, in the district, and also in your congregational leadership. You have a wonderful young leader. May God bless him and Stephanie, his wife, and his young family. Harka kesan naati gaarii godhate. Always positive, always energetic, always dynamic, and I have absolute faith that Barsiisa and Stephanie together with their kids have a great future in the kingdom of God. Second, I would like to say thank you to Pastor Dennis. Really thank you, and thank you to you and to your congregation for your generosity, not only with money but with your wisdom and time and your heart that was poured into the well-being and into the dedication and growth of this congregation. Thank you very much, Pastor Dennis. On behalf of the National Church, I would like to say thank you. Jaarsoli waldaa kana galateeffachuun barbaada. Jaarsoli waldaa kana baay'ee isin dinqisiifadhe. Waldaa baay'ee keessa hin deemnaa hin arginaa. Afurri waldaa kana keessatti ani arge wal galateeffachuu, wal kabajuu, kennaa walii kennuu, wal faarsuu. Inni kun baay'ee barbaachisaadha hariiroo amantootaa cimsuu keessatti. Isa kana yooma waldaa xinnoo taatan iyyuu waldaa biyya kanaa waan barsiiftan waan baay'ee waan qabdaniif baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Keessattuu immoo obbo Abbashuun akkanitti gaarii godhee ibse haala waldaa kanaa baay'ee nama gammachiisa. Waaqayyo isaa eebbisuuf mee harka dhaafe. Gabaabaadhumatti qabsoodhuma bosonaa fakkaata ture waldaa kana argachuun jedhee wayyaadha. Kan baay'ee nadinqee waldaa keessan irraa waan baay'ee baruu dandeessu. You can learn so much from the history of your own congregation. Birrii 900 qabatanii waan birrii 100 olii bituun hin danda'ama yoo amantii qabaatan. Sinii galeera miti? Birrii 900 qabatanii waan birrii 100 olii booddee hamma birrii 300 wayittuu sinii liqeessinaa dha miti? Har'a warri waan xinnoo qabdan sodaattan kiisii keessan humni keessan xinnoo warri ta'e abdadhaa. Waldaan kun lafa warri xinnooniif wanti xinnoon itti guddatu ta'a kana booddee. Hallelujah. Harka keessan ol kaasaatee ameen jedhaa godhataa. Hallelujah. Wanti xinnoo hin baay'isa Waaqayyo. Yesus Kristos buddeen 5 baay'iseera. Yesus Kristos qurxummii 5 baay'iseera. Namoota 1000 nyaachiseera. Waaqayyo zayitii xinnoodhaan namoota bara baay'ee sooreera. Hin danda'ama. Kanaaf manni kun mana itti isin eebbifamtanidha. So I would like to share with you now you have got a new building. You become now a solid, independent, strong, established church. And what is the next step? So I would like to share a few points with you just as a remark, as a counsel from the Word of God. How to lead your congregation forward. Now shall we rise for the reading of the scripture. I really apologize for my voice, but I will try to share. I'm going to read from the Gospel of Mark. Mark chapter 8. The Gospel of Mark chapter 8.
In the Gospel of Mark, chapter 8, Jesus was having a conversation with his disciples. And they were asking him how to come into the kingdom of God. And he was telling them, coming into the kingdom of God, you have to keep all the laws. You have to obey all the commandments. And they said, we've done it all. But he said, you need one more thing. You have to sell everything that you have, give it to the poor, and come and follow me. And then they found that to be very, very difficult. And then he went into a conversation on how difficult it is to come into the kingdom of God for those who have lots of things. And they say, this is impossible, how can this be? And Jesus said, with God, all things are possible. Amen. With God, all things are possible. With God, all things are possible. What you want to do? Let us pray. Father, we believe with you, through you, and through your Son Jesus Christ, all things are possible. We believe, we trust totally in you. And now I pray that you speak to us, your word, in the mighty name of Jesus. As we dedicate this building, let this building be filled with the Holy Spirit. Amen. In Jesus' name. Amen. We are, as we dedicate this building, I'm going to raise one question and wrestle with that question. The question that I'm going to raise is, what does it mean now as we have a building, a pastor, a congregation? What is next? How can we continue on the track that we have already started? How can we do what God is asking us and leading us to do? There are very, very basic, fundamental things that are expected in the next step. Number one, the foundation and the backbone in the life of the church is Jesus Christ himself. Jesus has to always be the center of our worship, the center of our attention, the center of our life. Every family that is part of this congregation, every individual that is part of this congregation has to keep Jesus Christ as the center of our life. The reason that we come together is not because we have a building. The reason we come together is not because we speak the same language. The reason that we come together is not because we have the same political or national identity. The reason we come together is because we worship one God, and his name is Jesus Christ. Yo isanti amantan gari wadati amen jeda. Yesus ingittu handura jireenya keenya goone ija keessan irraa hin fottosina. Abdii isaan ilaalina, abbashuun ilaalina, fayyisaan ilaalina, Pastor Dennis ilaalina, ana ilaalina, buildingi kanan ilaalina, walin ilaalina. Yoo wal ilaaltan rakkina keessa galtu, yoo nama ilaaltan rakkina keessa galtu, yoo Yesuusin ilaaltan garuu rakkina keessa baatu. Amen. Amen jettu. Amen. Namni Yesuusin gaafa ilaalu rakkina keessa ba'a jireenyi isaa. So the first and the most important is fix your eyes on Jesus. Number two, what does that mean? What does that mean? Jesus lives in heaven. Jesus lives in our heart. Jesus lives in our midst. What does it mean to fix our eyes on Jesus? Every congregation has this altar at the center of our life in our worship. This altar represents the body and the blood of Jesus Christ. This is the table that carries the body and the blood of Jesus Christ. This pulpit carries the word of God. This is where the word is proclaimed. This is what we call word and sacrament. Word and sacrament. Gentlemen, word and sacrament. One more time. Word and sacrament. Yes. You know, you don't come to a church just to
be gathered in the same building. What draws us together? What attracts us together from our homes, from our villages, from our life to give this time is to be fed with the Word of God, with the body and the blood of Jesus Christ, and to be reminded of our baptism. That is the central glue that holds us together. Firoota ko, isa kana gaarii godhaa hubadhaa. Wanti hundi nuun darba, wanti hundi nuyi nafa, kan hin darbine foon Kiristoosiif dhiiga Kiristoos isa nuyi hirmaannudha. Hirkadhaati mee ameen jedhaa. Foon Kiristoosiif dhiiga Kiristoos asii abdii isaan yeroonni torbee lama lamatti ji'a ji'atti nuu kennu. Waldaan kiristiyaanaa foon Kiristoos yeroo fudhattu, waldaan kiristiyaanaa dhiiga Kiristoos yeroo fudhattu, waldaan kiristiyaanaa sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessu, waldaan kiristiyaanaa cuuphaa yeroo cuuphamtu yeroo cuuptu isatu waldaa kiristiyaanaa baatee baraa baratti dabarsa. The Church of Jesus Christ for the last 2,000 years did not survive because of the strength of preachers. It's not because of the quality of a church building. The church was sustained because of the body and the blood of Jesus Christ. Amen. That body and that blood, that sacrament and that word carried the church throughout the ages. Firoota ko, muuziqaan toluu dhiisuu danda'a. Saawundiin toluu dhiisuu danda'a. Jaarsoliin jaboof dadhaboo ta'uu danda'u. Namni wal jaallachuus wal loluus hin danda'a. Waldaa kiristiyaanaa kan baatu duddatti kan oddeellatee galmaan ga'u dubbii Waaqayyootii fi foon Kiristoosiif dhiiga Kiristoosi. Isa kana hin dagatinaa. The church is where the word is preached and where the body and the blood of Jesus Christ is given. Point number 3. Now, once we have established our church on Jesus Christ and on the word and sacrament, the third is the people of God. The people of God. Saba Waaqayyo, namoota Waaqayyo, mee saba Waaqayyo jedhaa. Namoota Waaqayyo jedhaa. Nama simbira jirutti bu'aati ati nama Waaqayyooti jedhanii. Ati obboleessa kooti obboleettii kooti jedhanii. You are my brother, you are my sister. We are one family. We are one family. We are made one family because of Jesus Christ himself. When we say we are one family, the church has at least 3 groups of people. 3 groups. Abdisa nakotu, Abashu nakotu, Oboliti kotu. 3 groups of people in the church. Now, we divide these 3 groups of people as we have the clergy, the pastor, and we have the council or the elders, and we have the congregation, the members. Now, the church, in order for us to be strong, we have to define where we are, what is our responsibility, and how do we relate to one another. Faisa is our pastor. You have to see him. You have to love him. You have to respect him. You have to listen to him. You have to support him. You have to advise him. You have to give him wise counsel as your pastor. He is ordained. He is appointed. He is anointed. He is selected. He is sent. He is called to do that ministry. You have a council. You have leaders who surround the pastor. They support the pastor. They support the congregation. They manage the finances, the resources, the responsibilities, the duties, the plan, the budget of the congregation. So we have elders. We have council members. We have a congregation. We come together to support the church. Now, together we are one. Amen. Together we are one. We have to keep our unity. We have to keep our unity. Sometimes bad gossip starts and say,
Abdiisa, there are people, bad people in the church, so you have to separate from them. Or there is something. Abashu, Abdiisa baay'ee dadhabaa hojii hojjetaachuu kanaaf mindaa kaffalinaa fi rakkisaa hojiirraa ari'aa Simboone maali naxalaan qabu qamisii kee namoonni si hamataa jiru maal hojii faarfatti naxalaa malee faarfatti si jedhaa jiru. Gossip in the church, trying to divide the church, fighting the church all the time. You have to be united. You have to be united. You have to strengthen your fellowship. Everybody has to respect their duty and their responsibility. Abdiisa will do his best as a pastor, but sometimes he fails. Pastors are not perfect. When they fail in their responsibility, you have to advise, you have to pray, you have to forgive, you have to care, you have to support. The same is true with the elders. The same is true with the congregation. Always protect your unity, your fellowship. When you are united, you become a strong congregation. Yeroo tokko taatan, yeroo afur keessan tokko ta'u, yeroo mul'anni keessan tokko ta'u, fuuldura keessan moo'ichatu jira. Ulfina fidaa Waaqayyoof. Hallelujah. 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 The unity of the body of Christ. Jesus prayed for this in the Gospel of John chapter 17. The unity of the church is very important. Waldoonni Oromo bara dheeraadhaaf mana bitachuu kan isaan dadhaban, hojii hojjechuu kan isaan dadhaban, achi siquu kan isaan dadhaban, horii dhabanii miti. Mul'ataaf tokkummaa dhabaniitu. Barri kun bara mul'ataaf bara tokkummaatti warri jettan ameen jedhaa. Ameen. Hallelujah. Harkanaa galateeffadhaa. Hallelujah. Kaleessa jedhee ture waldaan Oromoo Minneapolisitti, Ohio'tti, Portlanditti, Kansaasitti waldaa bitateera. Warri kaanis yaalaa jiru garaa bitaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Oromoodhaaf barichi bara bituuti. Ameen. Hallelujah. Akkamittiin bituun dhufuu danda'a? Yeroo mul'anni jiruuf, yeroo tokkummaan jiru bituutu jira. Yeroo mul'inni hin jirreef, yeroo tokkummaan hin jirre immoo bituun jiraachuu danda'u. Harka keessan ol kaasaa sinan eebbisa. Barri fuuldura keenya bara mul'ataaf tokkummaa nuuf haa ta'u. Ameen. Bara mul'ataaf tokkummaa nuuf haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. 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 Now we've talked about Christ at the center, the body and the blood of Jesus Christ, word and sacrament, the unity of the body of Christ. The fourth is now mission. Mission, mission, mission. The church is not called and gathered and united for our own sake. We are not sent to the church. We are sent to the world. Namoonni baay'een waa waldaatti ergaman itti fakkaata. Gooftaan gara biyya lafaatti nu erge. Dhaqaa wangeela lallabaa, dhaqaa dhugaa ba'aa jedhe. Dhaqaatii hojii hojjedhaa. The mission of the church is to reach the world, to fill this space, to run out of this space and run into the same problem again, looking for the next building, looking for the next bigger space. Hallelujah. Amen. I have no doubt that very soon you're going to run into that problem. That's true. You're going back to Dennis and say, what shall we do again? Hallelujah. Rakina iddoo dhiphachuu, itti ballachuu. Mission. When we say mission, we are reaching the unreached. We are helping those people who need help. We are feeding those people who are hungry. We are touching those community members. Our mission should not be restricted within our religion. We are not sent only to help Christians. We are sent to help non-Christians, non-believers, showing them and touching them with the love of Jesus Christ. The fifth point is what we call stewardship. Stewardship. I want to close with this one. A church
can never go forward if we don't take stewardship seriously. We have to know when to give, how to give to the Church of Jesus Christ. Kennu, me kennu jada. Kennu. Gasha jada me. Kennu. Afurri kennu, afurri arjumma nutti galutu irra jira. Kennu barutu nurra jira. Yo kennine male fudachun nandeenyu maalo isa kana gaari godaatina dhaggeffadha. Mana kana keessa warri hojii qabdan hundumti keessan. Warri mindaa argattan hundumti keessan. Warri galii qabdan hundumti keessan. Galii keessan keessa kurnoon kan Waaqayyoo akka ta'e. Si'a baay'ee waa'ee kurnoo lallabuuni namootatti ba'aa fe'uu itti fakkaata namoota baay'eetti. Ba'aa fe'uu maal nama maa cinqina. Doolaara 1,000 nyaata yoo ta'e doolaara 100 akka inni waldaa kiristaanaatiif jeejeetti galchuu hin barsiisna yoo ta'e maa nama cinqina maa ba'aa namatti feena jedhaniitu yaadu namoonni. Kana barsiisuu dhiisuutu ba'aa namatti fe'a. Namoonni yeroo kan Waaqayyoo kennan isa hafe nagaadhaan nyaachuu danda'u. Yeroo isa kan Waaqayyoo nyaatan garuu firoota koo inni hafeef iyyuu jalaa nyaatama. Kanaaf stewardship kennuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo jireenya koo keessatti kan inni na barsiise amala gaarii kan inni naa kenne keessaa keessumaa immoo haadha manaa kennuu jaallattuun na eebbise. Kennuun very important. If you don't support your church with your tithe, with your offering, with your first fruits, with the labor, with the fruit of your labor, then that is how your church grows. That's how your life gets blessed. It is a promise from heaven that when we give, we receive. When we sow, we harvest. So sowing into the kingdom of God is a blessed principle. You are sitting in this building because you gave, because other churches gave, because of giving. Now we have a church building. The church building. Iyo kana Finfinnee irratti gaazexeessituun tokko gaaffii na gaafatti turte. Namni namaaf du'uu hin danda'u naan jette. Namni namaaf dhiiga isaa dhangalaasuu hin danda'u. Namni biyyaaf wareegamuu hin danda'u naan jette. Giiftii koon jedheen. Anaaf ati teenyee afaan Oromootiin kan nuyi walitti haasa'uu dandeenyeef. Anaaf ati teenyee Oromoodha ofii jechuu kan nuyi dandeenyeef. Namoonni baay'een waan du'aniif. Namoonni baay'een waan lubbuusaa kennaniif. Namoonni baay'een waan jireenya isaanii dabarsaniif. Kennan malee waa argachuun hin danda'amu. Of kennan malee, dafqa ofii kennan malee, dhiiga ofii kennan malee waan tokko immoo isinitti hima. Mana Waaqayyootiif yeroo kennitan Waaqayyoon fira godhattu. Waaqayyoon paartinarii godhattu. Waaqayyoon hiriyaa godhattu. Waaqayyoon gargaaraa godhattu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa shanameen jedhaa kaa. Kaleessa isinitti dubbadheera. Warri horii kennitanii mana Waaqayyoo kana bittan kana booddee kan mataa keessanii bituu jalqabdu. Kan mataa keessanii as galagalchitanii achi galagalchitanii tokko bittu miti lama bittu miti. Tokko bittu miti lama bittu miti bitaa adeemtu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Oh hallelujah. Mee ulfina kennaa Waaqayyoo fi hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muuxannoo jireenya kootirraan isinitti hima. Waaqayyoof kennaa, namoota Waaqayyootiif kennaa, hojii Waaqayyootiif kennaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waan qabdaniif kennitu miti, waan hin qabneef kennaa. Yeroo of kennitan Abdiisaan yeroo isaa kenne. Abdiisaan Faayisaan yeroo inni Washington DC'dhaan dhufee biyya kanatti galee gaaffinatti uuma ture. Garuu baay'ee kan na gammachiisu kutannaa isaati. Ho'aadhuma waldaadhuma ho'aa jaallatamaa faarfachuu jaallata, sagantaa geggeessuu jaallata. Ani DC'tti naman ta'u barachuutu narra jira jedhee biyya hin beekne nama hin beekne sad jennaan kuteedhuma Abdiisaan Kaansasitti lafa dha'e.
dhuguma akka silaan bashuun jedhu waa tokko mucaatinnoodha yeroo jalqabanii Atlaantaa dhufee nan beeka kutee keessa bahee asitti lafa dha'e amma lubadhaa paastarii beekamaadha haadha manaa qabaa ijoollee qabaa waldaa qabaa hunduma keessan irratti iyyuu immoo kun alaqaa ta'ee birra gidduu keessan taa'e kun harka dhaabee maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u maalirraan dhufa kun kutuu amala duriirraa kutachuu kennuu waldaa keessaniif horii keessan kennaa dargaggoota ijoollummaatti kennaa hamma beektanitti kennaa yeroo kennitan waaqayyo isinii kenna waan tokkoon isinitti hima yoo isin kennuudhaa baattan waldaan kun hin dadhabdi jettanii yaadinaa isintu dadhaba malee yoo isin kennuudhaa baattan kanaaf maalan isin jajjabeessuu barbaada kurnoo keessan sirna godhaati gaaf tokko dubartiin tokko gaaffii tokko na gaafatan waldaa afaan Oromoo keessatti tun lallabu waa'ee kennuu waa'ee kurnaffaa kennuu tun lallabu akkas jedhani luba gammachiis jedhani dur yeroo biyya jirru birriidhaan kennina asitti doolaaraanis kurnoonuma keenya kenninaa jedhan firoota koo waan tokkoon isinitti hima doolaara haa ta'u birrii haa ta'u warqee haa ta'u qamadii haa ta'u waan qabdan irraa kan waaqayyo yeroo galchitan isa kan keessanitti fayyaadhaan gammachuudhaan nagaadhaan badhaadhummaadhaan nyaattu waaqayyo isin haa eebbisu. May the Lord Jesus bless you. Remember these 5 things. Make Jesus the center of your church. Always focus on the ministry of word and sacrament that keeps you together as a glue. Number 3, always be united and know your role in the congregation. May everyone be active and participate in the life of the church. Number 4, always remember we are gathered for the sake of mission. We have to go and reach the unreached and touch the untouchables and serve those people who are marginalized and who are poor. Number 5, always remember to give your time, your talent, and your treasure into the kingdom of God so that the Lord blesses the remaining part of your life. I totally am filled with joy to see where you have come and where you are today. May God bless the journey and the life of this congregation. With Jesus, your future is bright. Amen. The best is yet to come. In Jesus' name, amen.